Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa TV gaaddisaa akkasumas Oborraa Global Media Network bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu jenna. Sagantaa keenya har'aa keessatti jechuudha oolmaan Oromiyaa akkasumas bitaa mirgaa teessanii maali qabatee kan dhufe kan jettaniif ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan jaalalli rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu. Sagantaan kora gaaddisaa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kumootaan jechuudha alaa fi keessaan caasaa isaa dirfatee hojmaata gurguddoo hojjechuu irratti argama. Qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuudhaaf maaltu hojjetame tarii jechuu dandeessu. Qabsoo bilisummaa Oromoo wantoonni milkeessan keessaa bu'uurii tokko ijaaramuudha jennee jira sagantaa darbe keessatti jechuudha. Marii malee malliin taatu jedha weellisaa jaalatamaa Caalaa Dagafaa. Marii malee malliin taatu maanatti dhiftu jalaqqisaa natti kootu isii akka biiftu. Egaa kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu kun sagantaa gaaddisaa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum irraa Oborraa Global Media Network wajjin yeroo hunduma sa'aatii kanarratti Suudaan Kaartuum gubbaa isinii dabru. Sagantaa waayitawaa dhaloota waliin mariisisuu akkasumas yaalii tamsaasa istiidiyoo gaaddisaa kan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum. Egaa kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu kun sagantaa gaaddisaa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum irraa Oborraa Global Media Network wajjin yeroo hunduma sa'aatii kanarratti Suudaan Kaartuum gubbaa isinii dabru. Sagantaa waayitawaa dhaloota waliin mariisisuu akkasumas yaalii tamsaasa istiidiyoo gaaddisaa kan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum irratti argamudha.